Sabni Oromoo duruu gootummaa lolli maakkoon qabu rakkoo nama kaayame akkamre. Umaan sodaatoo har'aaf borillee lolli maakkoon qabu rakkoo nama kaayame akkamre. Hooggantoota sadarkaa federaalaatiif naannoo asitti argamtan, kabajamtoota hooggantoota sadarkaa godinaatii fi aanaalee adda addaa irraa asitti argamtan, kabajamtoota kaadhimamtoota aanaa kanaa obbo Umar Hussein, obbo Jamaal Aliyyii, obbo Hussein Fayyisoo fi aadde Zaaraa Shaanqoo, kabajamaa uummata godina Arsiitii fi aanaa Digal Mursiijoo, abbootii amantaa, manguddoota, awwalee siinqee, dargaggoota, qeerroo fi qarree hunda dursa baga guyyaa duulana fidadhaa, guyyaa bareedaa kana, guyyaa deeggarsummaa paartii keenyaa ittiin mirkaneessitan, guyyaa har'aatiin nu gahee bakka itti isiniin gahee jechuun barbaada. Godinni Arsii godina seenaa qabuudha. Godina seenaa aanolee, godina seenaa azuulee qabuudha. Uummanni godina Arsii waan hundaanuu nu cinaa dhaabattan, deeggarsa nu kennuuf qophooftan, sagalee nu kennuuf qophooftan, waan isin waamnu hunda irratti awwaattanii waan guddaa kan nu gootan baay'ee galatoomaa isin jechuu barbaada. Dargaggoonni godina Arsii, qeerroon, qarreen bakka biraatitti dargaggeessi gowwoomee gara badiititti yoo bobba'u asitti abbaa nageenyaa ta'uudhaan godina kana nagaa akka ta'u waan godhaa turtaniif baay'ee galatoomaa isin jechuu barbaada. Hawwatii siinqee dubartoonni keenya, manguddoonni keenya nageenya akka mirkanaa'u paartii kuniif mootummaan kun akka deeggarsa argatu gaheen isin gootan xiqqaa miti. Kanaaf isinillee baay'ee galatoomaa isin jechuu barbaada. Itti aansee caasaan nageenyaa godina kanaa halkanii guyyaa odoo hin jedhin, aduu rooba odoo hin jedhin, beela'ee dheebodhe odoo hin jedhin bakka ajajni hundatti argamuudhaan godina kana godina nageenyaa taasisuu isaatiin galata guddaa qaba waan ta'eef maqaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatii fi kabajamoo pirezidaantiin ulfaadhaa jechuun ni barbaada. Siinqee jaarsotiin biyyaa walumaa gala dhalattoonni aanaa kanaatii fi godina kanaa sagantaa akkanaa kana qopheessitanii simannaa nuu taasiftaniif kabaja isinii qabu ibsuu barbaada. Galatoomaa isiniin jedha. Itti aansee Arsiin duraanii dubbii nama jalaa fixurra nyaata nama jalaa fixu wayya jedha. Jamaal nyaata nuu dhiisee dubbii nu jalaa fixee waa baay'een dubbadhu. Waa sadii irratti garuu yaada qabu isinii ibsuu barbaada. Injifannoon hawaasa tokkoo waa sadii afur irratti hundaa'a. Inni jalqabaa hawaasummaa, lammaffaan siyaasa, sadaffaan diinagdeedha. Kana keessatti kan laallamu immoo nageenya qabaachuu. Hawaasummaa keessaa waa hunda fuudhuu barnoota laalchisee waa muraasa kaasa. Duratti namoonni sadarkaa gurguddaa ga'an jedhee obbo Jamaal ibsu kunniin barnootaan ni kagaan. Nulle hadda isin afoo ijjannee haasa'uu ka dandeenye
abbootiin keenya otoo hin baratin nu barsiisuu isaaniitiin dargaggoonni amma jirtanillee karaan jiru tokkichi barachuu qofa. Barachuun bal'isanii yaaduuf nama gargaara. Barachuun jiruu fi itti aantu karoorsuuf nama gargaara. Kana keessatti hawaasni fayyummaa qabaate jiruun hawaasaa isaa jijjiirame jechuun danda'ama. Haa ta'u malee kun ka ta'uu danda'u hawaasni yoo barate hin gaafata. Maal gaafata? Siyaasni naan tolle akkanatti na haa jijjiiramu jedha. Akka itti bulchamaa jiru naaf hin taane jedha. Hawaasa gaafatutu uumama. Kun siyaasa fida. Siyaasa keessatti illee waa baay'ee dabarsineerra. Seenaa Jamaal kaleessa ture gara deebi'een kaasu ka inni kaase. Harmi itti murame, harki itti murame, jabni baay'een kana keessatti lubbuu fi dabarse haddaan nu ga'ee jira. Hadda dabareen nurra jira. Anaa fi isinirra jira. Dargaggoota afoo keenya dhaabattanirra jira. Anaddaas jira, bakkaadhaan jiru kana boruusimtu jira. Kanaaf gaaffiiwwan namni baay'een lubbuu itti dhabe kun hedduun isaanii deebi'anii jiru. Kuuwwan immoo karaarra jiru. Kaan immoo gizeetu deebisa. Kana hubatuun hawaasa keenyarraa barbaachisaadha. Maaf kana kaasa sadaffaa irratti yoo diinagdeetti ceenee hojjennee hiyyummaa keessaa baana jenne wanni mataa keenya duubatti harkisu siyaasaanillee hawaasummaanillee jiraachuun qabuuf. Kanaaf amma wanni diinni diina caalu gaaffileen hedduun deebi'an kunniin jiraatanillee afoo keenya ka jiru ammallee hiyyummaa. Dhugaadhaa Arsii waa hedduun beekamaa, qonnaan beekamaa, beeladaan beekamaa, dhadhaan beekamaa, micciirraan beekamaa. Dhugaa kun wanti gariin garuu seenaa ta'aa jira. Abbootiin keenya maqaa kana nurra kaa'anii asiin ga'anii jiru. Warra ammaatirraa garuu waa hedduutu eegama. Maqaa isaanii kakalee qofa nyaannee jiraachuu hin dandeenyu. Hojjechuun nurra jiraata. Halkan guyyaa hojjechuun nurra jiraata. Aadaan hojii keenya jijjiiramuu itti jiraata. Biyya ormaa namni deemu dubartoonni teenya biyya arabaatitti erginu halkan guyyaa quncaatee hojjattee dhumarratti wanna jireenya maatii isiitiif isii hin jijjiirre bifa itti fixattee otoo maatii ofillee hin jijjiirre deebiti. Biyya kanarratti qabeenyi hin dhabamne mataa qabeenya kana waliin fidee aadaa hojii gaariin hojjetu qofatu dhabame. Kanaaf amma booda wanni mataa keenya qoodu jiraatuun hin jiraatu. Dhugaadhaa aadaa gaarii qabnaa. Namni amantaa wal kabajee hawaasummaa jireenya hawaasummaa keessatti waliin jiraataan dhugaadha. Waliin jiraatuun qofti gahaan ta'u haga hiyyummaan dhufaarra jiraatetti. Kanaaf amma booda duulli guddaan godhamuu irra jiraatu. Keessattuu dhaamsi an dargaggootaaf qabu baranni hin ga'aa miti. Halkan guyyaa hojjannee wanna abbootiin keenya hadhaan ga'an kanaa walitti ol fuunee yoo deemne malee haalli amma jiru hiyyummaan amma jiru keessa hawaasni kanaan miidhamaa jiru bal'ataa jira. Kana ka jijjiiruu danda'u akka siyaasaatti deebii arganne akka dhaabaatti badhaadhina. Kanarratti namni mataa hiru garaa hiru jiraannaan yeroo dabalataa ummata kanarratti fiduu ta'a. Kanaaf jabaannee waliin dhaabannee nutillee wanna silaa aanaa itti filamne amma itti dhiyaanne akkasumas immoo godina keenya biyya teenya hiyyummaa keessaa hin baasa jennu halkanii guyyaa karaa isin hin saalfachiifneen hojjetaa jirra. Isin immoo wanni isinirraa malu jalqaba dhaaba badhaadhinnaa kaayyoo ifa ta'e qabatee isinii dhiyaate filachuudhaan hegeree ummata keenyaa murteessuudha. Wanni baay'een isin laaluu isinirra jiraatu qalbii keenyaa fi tokkummaa keenya qooduuf warri halkan guyyaa nu facaasuuf hojjetu jira. Kana beeku isinirra jiraata. Tokkummaa keenya malee hiyyummaa keessaa ba'uu akka nu hin dandeenye hin beekan. Yoo hiyyummaa jalatti nu qaban immoo akka nuti afootti deemuu hin dandeenye hin beekan. Bakkee har'a qabanne kanarraa duubatti akka deebinu kan gochuu danda'amu hiyyummaa keessa nu tursiisuu qofaan, akka nu yaadne gochuu qofaan, akka tokkummaan keenya hin uumamne gochuu qofaan.
kana hubannee wal faana dhaabatu nurra jiraata. Nama dogoggore gorsinee deebisuu nurra jiraata. Dargaggeessi keenya hojii irratti gisee keenya dabarsuu nurra jiraata. Ammallee gubbaarraayis haga gadii gaggeessaan jiru waliin ta'ee waan jalqabe kana afatti oofnaan waggaa 3 keessatti wanna mul'ate argitanii hiftanii waggaa 5 keessatti maaltu dabalamuu akka danda'u biyya kana Oromoon gaggeessuu akka danda'u seenaa waggaa 100 akka jijjiiruu danda'u akka agarsiisaa jirru hubattanii jirtan. Kun immoo isiniin malee hin ta'u. Kanaaf wal faana haa dhaabannu. Sagantaa kanarratti waa hunda himnee fidnu. Wanna dargaggeessa wajjin hojjennu, wanna dubartoota waliin hojjennu, wanna misooma irratti immoo waliin hojjechuu dandeenyu. Sagantaa biraatiin illee deebinee hawaasa keenyaaf ifa gochaa uummata hiriirsaa isin faana taanee jireenya biyya kanaa, jireenya keessan, jireenya ilmaan keessanii jijjiiruuf waadaa ni gallaa. Akkuma jaalleewwan dura kaasan waliin taanee biyya keenya naannoo keenya hin jijjiirraa. Ulfaadhaa isiniin jedhaa. Badhaadhinni egeree biyya kanaatiif murteessaadha. Guyyaa 14 dhufurratti badhaadhina filachuun wal faana haa ta'an isiniin jedhaa. Jiraadhaa. Akkam ooltan galatoomaa haala adda ta'e waan nu simattaniif maqaa koof maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Har'a ba'aa guddaa nutti feetanii hamilee guddaa nuuf kennitanii honnee guddaa nutti hortanii guddaa galatoomaa ulfaadhaa baay'ee isin jaaladha. Kabajamoo obbo Umar Hussein ministeera qonnaa mootummaa federaalaa, kabajamtoota hooggantoota kaabinee mootummaa naannoo Oromiyaa, obbo Tolasaa Gaddafaa hoogganaa biiroo mallaqaa Fontainsa Dinagdee, Dr. Tashoomaa Addunyaa komishinara komishinii pilaanii Oromiyaa, kabajamoo obbo Jamaal Aliyyi bulchaa bulchiinsa Arsii, kabajamoo obbo Gabree kantiibaa magaalaa Asallaa, kabajamtoota bulchitoota aanolee asitti argamtanii hundumti keessanuu baga asitti tola garree jaarsoleen biyyaa abbootiin amantaa hundi keessan baga guyyaa har'a haala kanaan asitti tola garree baga Rabbi nu gargaaree guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Ambaasaadar Shifarraa Jaarsoo hoogganaa tumsaa akka naannoo Oromiyaatti misooma Oromiyaa keessatti amma hojjetaa jirru keessatti motora guddaa ta'uudhaan misooma Oromiyaa nama sochoosaa jiran, Oromiyaa jalqabarraa ijaaramu ishiirraa kaasee nama aarsaa kaffalaa turan, hojii guddaa nufaan hojjechaa jiran isaanis haadha nu gidduutti argamaniiru. Hundi keessanumtuu hooggantoonni asitti argamtan godina Arsii Oromiyaa keessatti giddugala misoomaati. Humna misoomaa cimaan godina Arsiiti. Qonna iddoon itti makaanaa ta'aa jiru. Qonni iddoo itti jijjiiramaa jiru. Humni barate guddaan iddoo itti bahaa jiru. Carraawwan dinagdee misoomuu hedduu iddoon itti jiru godina Arsiiti. Godina Arsii keessatti kan sila bulchaan tarreesse hojii misoomaa akkuma jiran ta'ee ammallee akka mootummaa naannoo Oromiyaatti akka mootummaa federaalaatti hojiin hojjennu hojii hedduutu nu fuuldura jira. Sababni isaa Arsiin waa baay'ee jijjiiruu waan danda'uuf, Arsiin Itoophiyaa guutuu nyaachisuu waan danda'uuf, Arsiin Itoophiyaa guutuudhaaf hafuu waan danda'uuf, kanaaf qonna as jiru kana ammayyeessuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaa federaalaa faana ta'uudhaan xiyyeeffannoo addaatiin kan hojjetu ta'uu isaa carraa kanaan isiniif mirkaneessuun barbaada. Badhaadhinni soban beeku, badhaadhinni waadaa sobaan galu, badhaadhinni jaalala beeka, badhaadhinni gootummaas hin beeka. Warreen kalees waan barbaadan godhanii gootota keenya kan akka Nadhii Gammadaa, kan akka Dawwaanoo Kadir,
namoota hedduu bakka buuteetti dhabne. Kana hunda dhiifamaan bira dabarre gaafa didanii karaa nutti darban gootummaan maal ta'u akka ta'e badhaadhinni gochaan itti agarsiisee jira. Yeroo deeggarsa walitti raayyaa ittisa biyyaatiif qabdan akkuma walitti dubbanne waraana gidduu taane akkuma isinitti himne injifannee walitti deebina jenne injifannee har'a immoo injifannoo biraatiif qophaa'aa jirra. Sababni isaa badhaadhinni gochaan jiraata waan ta'eef, sababni isaa badhaadhinni waan hojjetu itti yaadeetu hojjeta waan ta'eef, badhaadhinni rakkoo boqonnaa darbee kan cufedha. Badhaadhinni rakkoolee kanaan dura turan hundeerraa hiikuudhaan jireenya haaraa, jireenya ammayyaa ta'e biyya keenya keessatti akka uumamuuf dhaaba karaa saaqaa jirudha. Waggaa 3 darbe keessaaf alaa humni nutti duulle hin jiru. Humni nutti hin duulle hin jiru. Badhaadhinni hunda dandamatee, hunda injifatee kinoo har'a isin fuuldura dhaabbatee jira. Kan injifateef dhugaa waan qabateef, kan injifateef isin waan jirtaniif, isin cinaa waan dhaabbattaniif, isin badhaadhina waan utubdaniif, isin waan hojjettaniif, kana hunda gootanii badhaadhinni sarkaa kana akka ga'u waan gootaniif guddaa galatoomaa ulfaadhaa isin jechuun barbaada. Waggoota 5 dhufe nu filadhaa, kan amma isin tajaajille caala isin tajaajilla. Nu filadhaa, ergama isin nu kennitan kallattii hundaan qixaan hin baane. Nu filadhaa, haqa mirkaneessina. Nu filadhaa, tajaajila fooyyessina. Nu filadhaa, rakkoo bu'uura misoomaa hiikna. Nu filadhaa, hojii hawaasa dinagdee jijjiirra. Kana yeroo jennu jechaaf oduun ta'an waggoota 3 darbe hojii qabatamaa hojjennee bu'aa qabatamaa lakkaa'amuu danda'u arguu eegallee jirra. Qamadii ganna beennu bona haamuu jalqabneerra. Qamadii gannaa akka caalu argineerra. Kana hoggansa keessanii godhe isintu raawwate. Federaala irraa hanga naannootti qindaa'ameetu raawwatame. Kana hunda raajii hojjettanii aadaa hojii, aadaa dinagdee biyya kana keessa jiru hunda bu'uura irraa jijjiiraa jirtu. Kanaafuu kana hunda waan gootaniif guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Kallattiin qabsoo keenyatti aanu waan 3. Tokkoffaaf inni guddaan teknoolojii fi beekumsa horachuudha. Uummanni teknoolojii fi beekumsa horate waa hunda qabaata. Uummanni teknoolojii fi beekumsa horate boruunsaa isa harka jira. Fedhii isaa hin milkeessa, hawwii isaa hin milkeessa. Qabsoonni lammaffaan qabsoo dinagdeeti. Qabeenya horachuu, mallaqa jaalachuu, mallaqa jaaladhaa, hojjedhaa. Akka caalmatti hojjennu immoo mootummaan naannoo Oromiyaa dhaabbilee misooma isaa faana ta'ee baankii siinqee isinii hundeessee jira. Hawwan keenyas baga gammaddan, baga siinqeen keessan ol ka'ee dhaabbata faayinaansii guddaa akka Itoophiyaatti ta'e baga isinii utubee. Kanaafuu dinagdeedha. Inni sadaffaan sirna cimaa ijaaruudha. Sirna cimaa utubuudha. Sirna cimaa ijaaruudha. Kana sadaniif badhaadhinni kan qabsaa'u. Kana sadan milkeessuudhaaf hojjete. Sirna dimokiraatawaa ta'e, sirna fedhii ummatootaa bakkaan ga'u, sirna mirga dhala namaa eegu kana dhugoomsuu barbaada. Kana sadan irratti jabaattanii kallattii maraan wal qabannee akka hojjennu asumaan dhaamsa koo isinii dabarsuun barbaada. Akkuma sila ka'e jallisii 3 qorannee xumurarraatti argamnaa. Ijaarsa bara dhufu eegaluudhaaf laga Kaataar irratti, laga Wargaa irratti, laga Ashabakaa irratti waliigala karaa hektaara 20,024 ta'u jallisiin misoomsuudhaaf qophiin xumuramaatti kan jiru. Isaafis baga gammaddanii. Badhaadhinni akkuma beektan dhagaa bu'uuraan kaa'u, akkuma beektan waadaa sobaan galu, akkuma beektan kontiraataa fixeet kontiraataa tara qabatee dhufeet ijaarsa jalqabaa. Ijaarsa yeroo gabaabaa keessatti jalqabnee hojii kana akka eegalchiisu asuma isiniif mirkaneessuun barbaada. Hojiiwwan rakkoo daandii, rakkoo fayyaa, rakkoo barnootaa kallattii adda addaatiin jiru hunda giddu galeessa godhannee karoorri waggaa 5 dhufu, karoorri waggaa 10 dhufu mootummaa naannoo Oromiyaa qophaa'ee jira. Isa hunda hojiitti hiikna.
ganna dhufu hidhala gaaromsaa hin guunnaa qonna keenya sirriitti qonnaa. Kanaaf nu filadhaa ba'aa nu filadhaa dhugaadhaan harka qulqulluudhaan gootummaadhaan isin tajaajillaa fedhii keessan hunda milkeessinaa dhaloota dhufuuf Oromiyaa Itoophiyaa cimtuun harkaa isin geenya. Baay'ee isin jaaladhaa baay'ee isin kabajaa har'a baay'ee gammadeen jira. Hundumti keessanuu haala kanaan dhuftanii waan hirmaattaniif guddaa galatoomaa. Torban har'aa waan lama hojjennaa tokkoffaa filannoo gaggeessinaa lammaffaa biqiltuu dhaabnaa. Maaliif jireenyi waan itti fufuuf kaardittii keenyatti baanee immoo biqiltuu dhaabna. Kanaaf gaafas biqiltuu Oromiyaa guutuutti biqiltuu dhaabnaa. Warri biqiltuu qopheessanis qopheessaa lafa qopheessaa namni hundumtuu gaafas biqiltuu dhaabaa oollaa. Maaliif gochaan jijjiirra malee dhaadannoodhaan waan hin jijjiirreef gochatti gallaa. Baay'een gammadee ulfaadhaa galatoomaa. Hojiiwwan jalqabne hundayyuu immoo akkaatuma qulqullinaan xumuraa jiru hundayyuu qulqullinaan xumurraa. Baay'ee bareedduu baay'ee miidhagduu baay'ee sin jaaladha. Guddaa galatoomaa ulfaadhaa yeroo gaarii isiniif haa ta'u.